السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك فوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان تكلمتم كبجمتوتا دعوتوتا كنيا أرى ديفني دفني جرجة تودا مشا باي بريدا كبتاي كبني سني دياني جرجة تودا مشا أنكوني مشا وبلتي تنا مكان سي مكيا هريا موتو جنة ما كبنيكا موتو كان نرى دفتة نرى مشا تنبتة مشا موتو ليه كانوا مكان فكاتو كان يبين كان كوباي تجرجة تودا كبجمتوتا دعوتوتا كنا إجا موتون هريا سي دفتة dursa mo meshan hiriya motu behefi jare jechuudha kan makiya akkuma argaa jirtan kana qopheessine video hojjechuuf waa hunda isa gunne jare jechuudha itti aansuudhaan ammallee meshan kuni asumaan naanna ana adama ana wanji deema jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kanaaf warroonni channel keenya tanaaf haala taatan subscribe gochuun gara channel keenyatti kootaa isin jenna warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya amman tokkoon tokko gatii meeshaalee kanaati fi akkuma san haala stringizensi yookiin cimina meeshaa kanaa isin ibsa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun yeroo ammaa kana haala kanaan bifa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkuma san immoo bifa baay'ee qulqulluu ta'een bira dhaabbannee ganama galgala haga meeshaan kun dhumatutti haala kanaan qopheessinee fi dhiyeessinee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kanaan duratti nama biratti yoo hojjisiiftu qulqullinaa fi akkuma san immoo guutumaan guututti nama gammachiisuu dhiisuu danda'a nuti garuu ija keenya laalaa yoo akkanatti namaaf hojjenneetiin hin dhiyeessinu gammachuu guddatu nutti dhaga'ama jechuudhaan keessa kenna waan jiru isin ibsuu barbaanna kanaaf dubdeebiin isin nu kennitan immoo komeetiin isin nu kennitan baay'ee jabaadha ammallee meeshaan isin nu garsitan baay'ee gaariidha jettanii warroonni nu jajjabeessaa turtan ammallee guddaa galatuma isin hin jira kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan gatii isaa ashan hunda isaa isinitti himti ani asumaan nagaatti isin hin jedha ayyee daawwattoota keenya amma tokko meeshaa kana gatii isaa isin beeksisa jechuudha garuu viidiyoo kana wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun raabsitan isin jedha daawwattoota keenya warri meeshaa kanaa fi kan birallee ajajachuu barbaadan duwwaa 977 jechuudha diimoo isaatti teelegiraamii qabna nu argachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana kittiin kaabineeti akkaan bareedu kun jira tokko isaatiin banee beeksisa jiru isaatiin beeksisa haala kanaan ajajachuu dandeettan kanaarrallee immoo baaddatee ajajachuu dandeettan akkuma fedhii keessanii isin jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana keessa hedduu babal'aa ta'ee akka meeshaa kaa'achuudhaaf mijaa'utti hojjetamee jira akkuma argitan kana mootuyyuu asirratti jechuudha inni kun qalamii kana fakkaachuu danda'a garuu mootu inni kun qalamii kana hin taane laamneetii jedhama jechuudha laamneetiin maanni akka bishaan gadi seenne yookaan immoo akka ittiin kaabineetiin kun hin tabalaashaane bisa fayyada jechuudha daawwattoota keenya kana hubattanii fudhachuu dandeettanii lakkanaa miti sarbiikee yaalaa sheeklaa san barbaadna jettanii gadii isaatti wadada malee inni jira biyya keenya keessa garuu immoo kana galfachuu fi sarbiikii san galfachuullee sarbiikii sun fakkeenya bakka bakkatti yoo feetan isin jalaa cabuu danda'a kana yoo ta'e garuu hin cabu isin jechuu barbaade jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana kun elliidhaan haala kanaan bareedee hojjetamee fi jira jalli isaa immoo biyyuu haala kanaan guutallee meeshaa dheeraa ta'uudhaan isin mijaa'utti gaazii yoo barbaade akka ta'uu dandeessu haala kanaan dheeratee hojjetame yookaan immoo biyyuu meeshaa xiqqaa ta'uudhaaf haala kanaan jidduun isaa muramee hojjetamee kan daawwattoota keenya kana fakkaataa asiin immoo hedduu keessatti fagaatamuu kana fakkaata daawwattoota keenya hedduu tola kaabineetiin gaariidhaan hojjetama akka kaaree mana keessaniitiin hojjechiifachuu dandeettan jechuudha inni kun waliigalatti qarshii 65 fidhe daawwattoota keenya isin immoo yoo iddoon isinirratti geessitan bal'aa ta'e gatii isaa dabalaa yoo iddoon isinirratti geessitan xiqqaa ta'e immoo gatiin isaa akkasuma ni qannasisin jechuu barbaade daawwattoota keenya kaitaan immoo akkuma argitan dolaaba qabu jechuudha dolaaba hedduu bareedaa ta'e jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana iddoon kun iddoo kan itti fannifamuu fi iddoo bareedaa ta'edha kana fakkaata asitti immoo masaafa guddaa lama qaba jechuudha akkuma argitan kana masaafa lama godhamee gubbaan immoo xiyyu sadarraa fi qaba jechuudha iddoo komfortii fi bidiribsi adda addaa faayamu akkuma adii yoo kana nutti hojjetamee gaas immoo qalamii akka fedhii isiitiin dibamee jira jechuudha daawwattoota keenya warqammaa fi cuquliisaan dibamee jira gaman isaa iddoo komfortii garaagaramu akkuma beekamu gatiin isaa qarshii $35 kun daawwattoota keenya qeexaan immoo diriisiin akkam bareedu taate qabdi qoleetiin jenna kunoo akkuma kana teessoo qaba jechuudha teessoo qaba asitti mootu masaafaa bakka wanta adda addaa keessa kakkaatu qaba kana fakkaata asitti mootuyyuu kosuma adda addaa irratti asirratti suuraa asirratti darbiratu bareedaa waan ta'eef haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha iddoon kun immoo bakka itti laallatan ni beektanii kanaan immoo waan barbaadde ta'uu dandeessu kunoo babal'aadha barbal'ama qaba kan fakkaatu ni jedha daawwattoota keenya ittiin kaabineetiin kun qarshii kuma 20 yeroo ammaa kanatti
kita pindah masalah kita kena aku nanti kan karena harga akan berbeda dengan kita kena kalau misalnya kita untuk dimana sampai situ masa itu bahwa kemudian ada perhatian lah kena bisa akan masuk kira bahwa bisa kata ada harga ini gergersannya akan mau kita nih kita bicara juga bahas itu tapi bisa sama contoh itu ya kita bisa video que nos muestra que la foto que nos muestra en la cara que hay que no tomar que tanta así como que están bien así que para la que yo me que sacalo yo van a hacer la tomar que tanta para que yo que sacalo como la foto que no ya la animo masaba habba ya que no poco tanto que no empezado a la canal creo que acaba hacer la moto que sí acaba con Adelante, anak dia sudah udah begini. Kan bakal timkan ini. Kalau begini, misal kita orang berbeda kan kami elektronik sih, misal furniture, misal mana kisah istirahat ada, ada misal kan itu ini guru ini betul nih, karena jika kalau asal tanya tuliskan, misal kamu kopi sini, kalau mana kisah ini jadi sudah dia. Udah begini, amma untuk murid kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.